Harka fuuneen shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoo guyyaa irraa farkaa qabnu kunooti. Ogeessonni fayyaa mormii hojii dhaabuu gaggeessuuf yaalan doorsiin isaa mudachuu himatan. Ogeeyyiin fayyaa kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti argaman kaleessa kibxata caamsaa 13 bara 2025 mormii hojii dhaabuu gartokkee gochuuf yeroo yaalanitti hangaa'ota irraa doorsiin isaa mudachuu himataniiru. Ogeessonni fayyaa kaffaltii madaalaawaa faayidaa fi haala hojii fooyya'aa gaafachuun miidiyaa hawaasaa irratti duula qindaawaa erga eegalanii ji'a tokko darbeera. Mootummaanis ji'a tokko keessatti gaaffilee isaanii yoo hin deebisne hojii akka dhaaban akeekkachiisaa turaniiru. Ogeessi fayyaa hospitaala Riferaalaa Yuunivarsiitii madda walaabuu gobbaatti hojjetu tokko akka madda oduu kanaatti himetti ogeessonni fayyaa hojii dhaabuuf yaalan hangaa'ota irraa dhiibbaan isaa mudachuu himeera. Doorsifni nu mudachaa jira akka jedhu ogeessi kun hospitaalichi ganamaa kaasee qondaaltota mootummaan kan guutame ta'uu ibseera. Ogeessi fayyaa akka biraa naannoo Amaaraa godina Kibba Walloo magaalaa Akastaatti hospitaala waliigalaa Akastaa keessaa hojjetu ammoo mormiin hojii dhaabuu gartokkeen akka godhamu waan labsameef doktorri kutaa emerjensii keessatti ramadame yeroo gabaabaaf qaamolee nageenyaatiin hidhamee gadhiifamuu hime. Sababniidhaa doktora kanaas kutaa yaala idilee akka uwwisoo ajajamuu isaan kan walqabatu akka ta'ee fi boodarra ogeeyyiin kaan tokkummaadhaan gara mana hidhaa seenuu erga filatanii booda doktorri kun gara hospitaalaatti deebi'uu hime. Magaalaa Finfinnee keessatti maddi oduu kana Addis Istaandardi hospitaalota gurguddoo 3 magaalicha keessatti argaman qaamaan daawwachuun haala jiru hubachuu isaa ibseera. Dhaabbileen fayyaa akka madda oduu kanaatti himanitti daawwannaa taasiseen hospitaala ispeeshaalaayizidii waliigalaa Minilik lammaffaa, hospitaala yaadannoo Zawdituu fi kolleejjii meedikaala hospitaala Yekkaatit 12 yoo ta'an hospitaalota kanneen keessatti ganama gartokkeen hojiin idilee danqamee ture. Haala kanaan namoonni yaala barbaacha gara hospitaalotaa kanneen dhaqan kaardii baafatanii yaala malee dabaree eeggachaa akka turan ta'us taateen hojii dhaabuu kun sa'aatii booda dhaabbachuun ogeessonni fayyaa tajaajila idilee yeroo kennan mul'ateera. Daawwannaa hospitaala ispeeshaalaayizidii waliigalaa Minilik lammaffaatti taasifameen hojjettoonni fayyaa uffata hojii yookaas gaawonii uffatanii hedduun mooraa hospitaalichaa keessatti kan mul'atan ta'us kutaalee yaalaa fuuldura namoota yaalaaf kaardii baafatanii dabaree eeggatan hedduun mul'ataniiru. Namoonni yaalaaf kutaa yaalaa ijaa fuulduraa dabaree eegaa jiran akka himanitti yaalamtoonni beellama qabanii fi haaraa kaardii baafatan ganama barii irraa kaasanii eegaa akka turan ta'us hanga sa'aatii 3 walakkaatti namni seenee kan yaalame akka hin jirre himan. Namni yaalaaf dabaree eegaa ture tokko ani ganama sa'aatii 12tti dhufe beellama nan qaba. Garuu akkuma argitu ogeeyyiin fayyaa uffata isaanii uffatanii asuma keessa olii fi gadi yaa'u malee namni kutaa yaalaa keessa taa'ee nama ilaalu hin jiru. Maaliif akka ta'e garuu hin beeknu jedhan. Yaalamtuun kan biraan ammoo ani kaardii koo qabadhee darbii tokkoffaa kutaa lakkoofsa 110 akka dhaqu natti himan. Yoon achi ga'u namoonni achi keessa jiran iddoo biraatti na ergan. Achis gaafan ga'u ka biraatti na dabarsan. Achis balballi cufaadha. Ergasii ta'ee jedhanii kana gochaa akka jiran baree jetteetti. Haa ta'u malee kutaalee yaalaa ciibsanii yaaluu balaa tasaa fi ICU haaluma idileetiin hojii itti fufuu isaa daawwannaa kanaan maddi oduu kanaa mirkaneesseera. Haaluma walfakkaatuun daawwannaa ganama hospitaala yaadannoo Zawdituu fi hospitaala Yekkaatit 12 keessatti godhameen yaalamtoonni hedduu iddoo isaanii qabatanii yaalaaf eeggachaa akka turan mul'ataniiru. Hospitaala Yekkaatit 12 kutaalee yaala idilee hedduun ganama tajaajila kennaa hin turre. Haa ta'u malee kutaalee akka ICU, kutaa da'umsaa, kutaa deddeebi'anii yaalamuu fi kutaan ijoollee haaluma idileen itti fufuu isaa hubatameera. Hospitaala yaadannoo Zawdituu keessattis ganama yaalamtoonni hedduun mooraa hospitaalichaa keessatti yaala malee eeggachaa turan. Hojjettoonni fayyaa hospitaalichaa mooraa keessatti baay'inaan kan mul'atan ta'us hojii idilee isaanii irraa hin turre. Haa ta'u malee maddi oduu kana akka gabaasetti daawwannaa hospitaalotaa kanneen keessatti irra deddeebiin sa'aatii booda taasiseen ogeessonni fayyaa tajaajila idilee kennuu eegaluu isaanii fi yaalamtoonnis wal'aansa argachaa akka jiran mirkaneesseera. Sochiin ogeessota fayyaa Itoophiyaa xalayaa banaa gaaffiiwwan ijoo 10 of keessaa qabate ministeera fayyaatiif ergeen gaaffiin kun hanga caamsaa 11tti deebii quubsaa yoo hin arganne gareen kun tarkaanfii seeraa barbaachisaa ta'e fudhachuuf qophaa'uu ibsuun isaanii yaadatama. Xalayaan kun komii yeroo dheeraaf ture kaasuun miindaan gadi aanaan mana jireenyaa gahaa dhabuu fi uwwisni yaalaa dhabuun haalawwan ogeeyyiin jireenya kabajaa namaa gadi ta'e akka jiraatan dirqisiisan ta'uu ibseera. Akkasumas fooyya'insa imaammata kaffaltii miindaa sadarkaa baha Afrikaa irratti hundaa'e kaffaltii sa'aatii dabalataa madaalaawaa deeggarsa mana jireenyaa fi geejjibaa akkasumas miidhaa dhaabbilee bulchiinsaa yookaas nageenyaatiin raawwatamuuf itti gaafatamummaa seeraa gaafateera. Sochii kanaan walqabatee torban darbe pirezidaantii waldaa ogeessota fayyaa Itoophiyaa Yoonaatan Daanyaaw akkasumas magaalaa Arbaa Mincirraa Dr. Baarnaabaas Saamu'eel, Dr. Malaakuu Almaa'uu fi Dr. Habtaamuu Geetaachoo hidhamuun isaanii ni yaadatama.
Oduu keenya itti aanuun miidiyaa hawaasaa irratti dhimmi Faarsee Bulaa ijoo dubbii ta'u itti fufe. Qophii OBN caa irratti Faarsee Bulaan akkaataa namoonni itti daawwatan hanga danqutti piroofaayila wal fakkaataa yaada qondaala mootummaa godina Booranaa qophii san irratti dhiyaate jajjabeessoo osoo kennanii mul'atan. OBN ammoo hangam Faarsee Bulaan dhaggeeffattoota isaa akka jeeqe ibsuun sagantaa hojjete sana Faarsee Bulaan maqaa wal fakkaatuun ijaaramee yaada hin jirre akka jirutti fakkeessuu irratti bobba'u isaatu himama. OBNs akkuma kanatti ibsuu yaale. Faarsee Bulaan godina Booranaa akkuma sagantaan sun eegaleen hoogganaa cimaa jechuun yaada roobsuu eegalan. Kun ammoo dursanii qindaa'anii akka turan irratti barame. Ta'us gabaasa kana maxxansee daqiiqaa murtooftee booda OBN ammoo haqe. Kunis qaamni dirqisiisee akka jiru namoota tilmaamsiseera. Faarsee Bulaan ga'een hojii isaa faarsuu qofa akka jedhan fayyadamtoonni miidiyaa aanaa irraa qabee ijaarsa akka qabanii fi fayyadama miidiyaa hawaasaa qofaan miindaa akka nyaatan karaa garaa gabaafamaa tureera. Caasaan kun gama kaaniin milishaa miidiyaa jedhamuunis kan moggaafame yoo ta'u, dhimmi kun tibbana addatti kaleessa galgalaa qabee akka haaraatti miidiyaa hawaasaarraan ijoo dubbii ta'uun deddeemaa jira. Oduu keenya birootiin poolisiin Jibuutii hundumaa walitti qabee baa jedhee reebaa jira jechuun lammiileen Itoophiyaa himatan. Lammiileen Itoophiyaa Jibuutii keessa jiranii fi waraqaa jireenya seera qabeessa hin qabne akka biyyattii keessaa ba'aniif daangaan yeroo kaa'ameefii ture xumuramnaan rakkoo keessa galan amma birmannaa gaafataa jiru. Baqattoonni kumaatamaan lakkaa'aman gara daangaa daawwallee geeffamuun kaan immoo iddoowwan adda addaatti walitti guuramuun dararamaa akka jiran lammiin Itoophiyaa waggoota 20 oliif Jibuutii jiraataa ture madda oduu kanaatti himeera. Kanaan dura wayita mootummaan Jibuutii murtee kana dabarsuun daangaa yeroo baqattoonni eeyyama jireenyaa hin qabne keessatti bahuu qaban kaa'u mootummaan Itoophiyaa yeroon akka dheeratu gaafatee ture. Haa ta'u malee mootummaan Jibuutii yaada imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii jiru dhiyeesse hin fudhanne. Jiraataan Jibuutii irraa madda oduu kanaa BBCf yaada kennan warri seeraan ala biyya kana gadhiisanii akka ba'an erga mootummaan ajajee as wanti deemaa jiru ulfaataadha jedhan. Jibuutiin lammiilee biyyaa eeyyama jireenyaa hin qabne eebila 3 hanga caamsaa 2 biyya ishee gadhiisanii hin ba'an yoo ta'e poolisiidhaan qabdee akka deebiftu beeksiftee ture. Yeroon kenname kun erga obba'ee amma torban 2 ta'uuf deema. Yeroo kana keessatti kanneen biyyattii keessaa ba'an jiraatanis warri ba'uu hin dandeenye garuu dararamaa jiru jedhame. Kan nagaan ba'ee jalaa ba'eera. Warri kun humnaan butamaa jiru. Warra humnaan butaman keessaa akka maatii qabantu jiru. Poolisiin hundumaa walitti qabee ba'aa jedhee reebaa jira. Manatti seenanii guuraa jiru jedhan jiraattonni achi. Jibuutiin biyya argamaanis ta'ee hariiroo dippiloomaasiin Itoophiyaatti baay'ee dhiyaattudha. Kanaafuu lammiileen Itoophiyaa haala adda addaan biyyattii keessanii jiraatu. Kanneen karaa kana darbanii gara galoo galaana Edenitti ce'uun karaa Yemen darbanii gara Saawud Arabiyaatti imalanis kumaatama. Oduu keenya itti aanuun qondaalonni waraanaa fi qondaalonni siyaasaa Tigraay saamicha qabeenyaa fi daldala namaa irratti akka hirmaachaa turan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo duraanii Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa himan. Qondaalota waraanaa tokko immoo kasaamicha irratti bobba'an jedhan maqaadhaan eeranii jiru. Gaaffiif deebii TV faanaa waliin taasisaniin. Obbo Geetaachoon qondaalonni waraanaa Tigraay albuuda warqee qotachuu fi daldaluu maallaqa mootummaa saamuu fi daddabarsa namootaa seeraan alaa irratti hirmaachuu saaxilaniiru. Qondaalonni waraanaa obbo Geetaachoon maqaadhaanii saaxilan Brigaadeer Jeneraal Migibee Yayilee, Brigaadeer Jeneraal Sillaasee Girmaayii fi Koloneel Tawaldaa Gabraxiinsaa'ee turan. Deddeebiin qotiisaa fi daldala warqee irratti hirmaachuu qondaalota naannichaa akka dubbatan obbo Geetaachoon namoota baay'eetti daldalli warqee Tigraay kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu Piriitooriyaa booda kan eegalametti fakkaata. Garuu waraana gidduutti qondaaltonni waraanaa Tigraay qotiisaa fi daldala warqee kana ittuma turanii jedhan. Ajajoonni waraanaa qabsoo uummataaf bakka kennanii qabsaawaa turan akkuma turan yeroo waraanni dargaggoota kumaatama nyaachaa turetti waraana gidduudhaan ajajoonni waraanaa iskaavaatarii da'annoo yookaas mishiggii ittiin qonnu fayyadamuudhaan warqee qotachaa turan ni jiru jechuun obbo Geetaachoon dubbataniiru. Kanneen daldala warqee irratti hirmaachaa turan keessaa tokko Jeneraal Migibee akka ta'an himanii jiru. Obbo Geetaachoon Jeneraal Migibeeyin qondaalota obbo Geetaachoon gaafa aangoorra turan aangoorraa kaasan keessaa isaan tokko. Qondaalli waraanaa biraa obbo Geetaachoon saamichaan maqaadhaan Brigaadeer Jeneraal Sillaasee Girmaayii yoo ta'an bara 2014 keessa yeroo waraanni Tigraay Kombolchaa to'atu baankota mootummaa keessaa maallaqa akka sassaabu ramadame nama kana ta'eeran. Birrii yeroo sana baankota keessa ture birrii biliyoona 4 ka jedhan obbo Geetaachoon kana keessaa biliyoona 1 ofiisaaf fudhatee jedhaniiru. Qondaalonni ajaja isaa jala turanis maallaqa qoqqoodachuu himan. Brigaadeer Jeneraal Sillaaseen maashina warqee qotuu alaa galchuun mootummaan federaalaa harkatti qabnaan harkaa baafachuuf carraaqqii olaanaa gochaa turuus obbo Geetaachoo yaadachiisan.
Jarri kun yakka keessatti cuubamanii waan jiraniif Tigraayitti nagaa yoo bu'e balaa keessa seennaa ni gaafatamna jedhanii waan yaadda'aniif jeequmsi akka xumuramu hin fedhanii jedhan. Qondaalli biraa isaan maqaadhaan hoggana odeeffannoo waraana Tigraay ka turan Koloneel Tawaldaa Gabraxiinsaay yoo ta'an isaan kun daddabarsa namaa seeraan alaa irratti hirmaachuu himan. Qondaalli kun amma biyya akka hin jirres dubbatan. Dargaggoota Eertiraa ukkaamsuun gurguruun himatan. Dargaggoota Eertiraa qabdii qabachuun maatii isaanii ala jiran maallaqa ergisiisaa nama turan jechuun himatan. Maatii tokko hanga doolaara 4,000 ergisiisaa akka turanis himan. Adeemsa kanaan qondaalonni waraanaa Tigraay herrega biyya alaatti banatanii lammiilee Eertiraa 10,000 ukkaamsuun gurgurachaa akka turanis dubbatan. Boodarra dhalattoota Tigraayitti daddabarsuu akka eegalan himan. Ammallee daldalli namaa kun Tigraay keessa akka jiru dubbatanii yakkoota akkanaa keessatti qondaalonni siyaasaas ga'ee akka qaban ibsaniiru. Odeeffannoo yakkoota akkanaa Tigraay keessatti raawwatamaa turan yeroo pirezidaantii yeroo Tigraay turanitti qindeessaa akka turan ka dubbatan obbo Geetaachoon biiroo haqaa komishinii naamusaa fi farra malaammaltummaaf poolisii naannichaaf erguu dubbataniiru. Oduu keenya dhumaatiin Afrikaa lixaaf biiftuu nagaa fidaa jira jedhamee kan abdatame bulchiinsi Ibraahim Tiraayooree ajjeechaa namoota nagaa 100 oliin himatame. Biyya Burkina Faasootti waraanni mootummaa Jebitootessaa keessa naannoo magaalaa Solonezoo lixaatti yoo xiqqaate lammiilee nagaa 130 ajjeesaniiru jechuun dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch gabaaseera. Ajjeechaan kun duula humnoota addaa Burkinaabeen durfamu hordofuun du'a lammiilee nagaa bal'aa fi buqqa'iinsa sabaa Fulaanii fidee jedha gabaasichi. Fulaaniin hawaasa tikfatee bulaa baay'inaan musliima ka ta'an yoo ta'u mootummaan yeroo baay'ee hidhattoota islaamummaa deeggaru jechuun himata. Uummanni Fulaanii horsiisa beelladaan ka beekaman yoo ta'u bakka qubsumaa isaaniitti daangaa waan jedhamu akka hin beekne himama. Mootummaan ammoo qubsuma uummanni kun beellada keessa tikfatan dhuunfachuuf akka barbaadus himama. Kanaaf hawaasa kana waliin yeroo hedduuf naannichatti lola keessa akka seenu gabaafama. Mootummaan Burkina Faasoo hawaasa Fulaanii finxaalessitoota amantaa waliin hidhata qabu jechuun haleela. Gara parsantii 40 Burkina Faasoo gareewwan Alqaayidaa fi garee Islaamummaa waliin hidhata qaban kanneen naannoo Saahel Afrikaa dhiyaa keessatti socho'an jala jirti. Hooggantoonni waraanaa biyyattii haleellaa kana dhaabsisuuf waadaa seenanis akka gabaasa Human Rights Watchitti haleellaan namoonni 10,000 lakkaa'aman ajjeefamanii fi miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'an kun itti fufee jira. Qorannaan jaarmiyaa mirga namoomaa Human Rights Watch gaddaa baase kun bulchiinsa Abrahaam Tiraayooree gara jabummaa isaa saaxileera. Abrahaam Tiraayooreen loltuu biyyattii dhiyeenya humnaan fonqolcha taasisuun aangoo qabatedha. Erga aangoo qabatee olaantummaa warra lixaa ofirraa molquuf hojjetaa jira jedhamuun jajamaa ture. Namni Afrikaa fagoon ga'a jedhamee yaadame kun hawaasa nagaa jumulaan ajjeesaa jira jechuun gabaasni kun faallaa leellisa isaa baaseera. Dubbiin kun leellisa namni kun bara kana argataa jiruun faallaa ta'uun miidiyaalee hedduun akka raajiitti gabaasaa akka jiran taasiseera. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.